bitaa keenya qabannee deemna walirraa sissiqnee gara dudduubaattis gara bukkeettis gara duraattis meetira 2 walirraa fagaachuu keenya mirkaneeffachaa deemna. Uummata magaalaa Naqqamteef keessummaadhaan sababa garaa garaatiin magaalaa keenya keessatti kan argamtan hundumaaf dhibeen vaayirasii koronaa biyya Chaayinaa kutaa bulchiinsa Hewaanitti yeroo dhiyoo kan mul'ate yeroo ta'u vaayirasiin kun dhibee salphaarraa kaasee haga lubbuu namaa dabarsuu irraan kan ga'edha. Sakandii 30 sirriitti erga sukkuumnee booddee harka keenya dhiqachuu, saanitaayizarii fi alkoolii fayyadamuu, yeroo deemnu afaan keenya uffannaadhaan funyaan keenyaaf afaan keenya cuqqaallannee attiffachuu, qufa'uu fi yoo mallattoon dhibee koronaa nutti dhaga'ame mana yaalaa deemuu, akkasumas namoota naannoo keenya jiraatan irratti daa'imman harka qalleessotaaf umuriidhaan dadhaboota kan ta'an irratti dhibeen kun kan mul'atu yoo ta'e waan qoricha hin qabne dheekkamsa lafa kanarratti boba'ee kana kan nu ittiin dhaamsuu dandeenyu garaa keenya guutuudhaan jallina irraa deebinee cubbuu keenya irraa deebinee hammina irraa deebinee gara Waaqayyootti garagaluudhaan Waaqayyoof carraa dursaa laachuudhaan Waaqayyoof of eeggachuudhaan akka ta'e sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Egaa garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Gara Waaqayyo gooftaa keessanitti deebi'aa. Inni araara qabeessaaf waa qabeessa waan ta'eef dheekkamsatti hin ariifatu, gaarummaan isaas baay'eedha hin jedha. Egaa warri sagalee kana dhageessan hundumtuu keessummoonnis jiraattonni magaalaa kanaas yeroon kun yerootti gara Waaqayyootti deebinu, yerootti qalbii diddiirrannu, yerootti fuula Waaqayyoo barbaaddannu, yerootti araara Waaqayyoo kadhannu ta'uusaa sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatu wanti hundumtuu yeroo qaba jedhamee caafamee akkuma jiru amma yeroon kun nama hundumaaf yeroo bashannanaa, yeroo qoosaa utuu hin ta'in yerootti gara Waaqayyootti deebi'u, yerootti fuula Waaqayyoo barbaaddatu, yerootti araara biyyaaf kadhatu. Karaan dhugaan jireenyis ana jedhee akkuma dubbatu wanta nuyi jireenya jennee qabannee jirru yoo jiraate Yesuus Kiristoosiin alatti, wanta nuyi karaadha jennee irra jirru Yesuus Kiristoosiin alatti, dhugaadha jennee wanta nuyi qabannee jirru Yesuus Kiristoosiin alatti hundumti isaayyuu dogoggora ta'uusaa isin beeksifna. Dhugumaan karaanis dhugaanis jireenyis ilma Waaqayyoo isa jiraata Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yeroon kun nama hundumtuu akka amantaa yaada keessan gara Waaqayyootti deebifadhaa. Qalbii keessan diddiirradhaa. Fuula Waaqayyoo barbaaddadhaa jettee waldaan amantoota wangeela Makkaana Yesuus Naqamte dhaamsa ishee isiniif dabarsiti. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa, saba keenyaaf nagaa fayyaa haa kennu jenna. Gara qaama keenyaatti geessinu qaawwaa qaama keenya irra jiruutti fayyadamuudhaan gara keessa qaama keenyaatti galee dhukkuma nu miidhu hanga du'aatti illee kan dabarsee nu kennu ta'uusaa ogeessonni fayyaa mirkaneessaniiru. Egaa dhukkubni kun amma ammaatti hamma yeroo beeksisa kana hojjennutti akka beekamutti odeeffannoo jirutti dawaa kan hin arganneef
qoricha kan hin qabne ta'uunsaa beekamaadha. Egaa kanaaf immoo waan qoricha hin qabne kanarraa waan ittiin fayyamu kan hin qabne kanarraa akka namaatti ittiin of eeguudhaaf ogeessonni fayyaa kan isaan nuuf eeran harka keenya bishaaniin saamunaadhaan yeroodhaa gara yerootti nuffii malee hojii hojjennee gaafa kaanu waantota qaqqabnee gaafa deebinu nuffii malee utuu gara fuula keenyaatti hin geessin gara qaama keenyaattis itoo hin fuudhin saamunaaf bishaaniin harka keenya sakandii 30 sirriitti sukkuumnee dhiqachuudhaan saanitaayizarii yookaan keemikaala xurii balleessu fayyadamuudhaan yeroo deemnuu fi yeroo teenyu akkuma amma lubootaaf faarfattoonni waldaa amantoota wangeela makaana Yesuus naqamtee isinitti argisiisaa jiran kanatti meetira 2 isaa ol hanga danda'ametti walirraa sissiqnee qilleensa ba'aan gidduu keenya jiraachuu isaa mirkaneeffannee adeemuudhaan yeroo qufaanuuf haxxiffannu afaan keenya funyaan keenya ukkaanfannee qufaa'uu haxxiffachuudhaan akkasumas yeroo mallattoon dhibee koronaa nutti dhaga'amu yookaan nurratti argamu hatattamaan gara mana yaalaa deemnee ogeessa fayyaa mariisisuudhaan akkasumas namoonni naannoo keenya jiran humnaan dadhaboota kan ta'an akka qalleessota kan ta'an kana gochuu kan hin dandeenye yeroo hawaasa gidduu kan jiratanii mallattoon isaan irratti gaafa argamu kanarraa of eeguu dandeenya. Kanaaf namoonni yeroo ammaa sagalee kana dhaga'aa kan jirtan gabaa kan yeroo gurgurtanitti warra irraa bittanii bitti gurgurtan gidduu qilleensi ga'aan jiraachuu isaa mirkaneeffatu. Keenyaaf haa qabaannu ulfina lafa keenya jennee har'a sagalee keenya ol kaafnee hin dubbanna. Karaanis dhugaanis jireenyi Yesuus Kiristoos akka ta'e karaa nuti jireenya argannu karaa nuti fayyina argannu karaa nuti dhugaa argannu karaan tokkichi waaqa kanaa gaditti akka ittiin fayyinuuf kan nuuf kenname maqaa ilma waaqayyoo jiraataa maqaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa gabanumaan amantii guutuudhaan isinitti beeksisna. Kanaaf carraa kanatti fayyadamnee warri Yesuus Kiristoosin hin beekne Yesuus Kiristoosin akka bartan isin affeera. Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii akka fudhattan gabanumaan dhaamsa keenya isiniif hin dabarsina. Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Yesuus Kiristoos kaleessa akkuma ture har'as darbee bara baraan gooftaadha. Karaa keessan amma isiniif danda'ametti dhaamsa kana gorsa waldaan isiniif dabarsaa jirtu kana akka raawwattan jaalala Waaqayyoon isin beeksifna. Waa'ee dhukkuba kana akkuma beektan umuriin ilaalu, hudhan ilaalu, dargaggeessa dargaggeettii hin jedhu, beekaadhaaf wallaalaa hin jedhu, nama of hin eegganne hundumaa hubuu waan danda'uuf hamma nuuf danda'ametti hamma beeknu hamma nuuf galetti waan ogeessonni fayyaa nuuf jedhan dandeenyu ta'uusaa akka hubattan jaallanna. Kanaaf warri nu dhagaa jirtan walirraa sissiqaa dhaabadhaa, walirraa sissiqaa adeema. Warri bittanis warri gurgurtanis isin lamaan gidduu qilleensi ga'aan jiraachuu isaa mirkaneeffadhaa. Yeroo adeemtan bitaa keessan qabadhaa adeema. Adaraa keessan isa kana hojiirraa kooshitan jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna. Wanti hundumaa caalu fayyaadha. Fayyaa keenya dura hojiin hin dursu waan ta'eef hojii keenya dursa fayyaa. Yoo fayyaa taane hojjechuu dandeenya. Yoo fayyaa qabaanne gurgurree jiraachuu dandeenya. Binnees itti fayyadamuu hin dandeenya. Kanaaf warri sagalee keenya dhaga'aa jirtan sagalee Waaqayyoof iddoo akka kennitan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Sagalee Waaqayyoof abboomamuun fayyinadha. Sagalee Waaqayyoof abboomamuun jireenyadha. Sagalee Waaqayyoof gurra kennuun fayyina bara baraati. Kanaaf hundumti keessan warri nu dhaga'aa jirtan yeroo ammaa kana sagalee Waaqayyoo jiraataadhaaf gurra akka kennitan isiniin jenna. Badiisa biyyatti dhufe kana jala akka baatan isiniin jenna. Jaalala walii keessaniif akka qabaattan, kabaja walii keessaniif akka qabaattan, ulfina akka waliif kennitan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Egaa wanti Waaqayyoon nurraa barbaadu jaalaladha, dhugaa dubbachuudha, amanamummaadha, qajeelummaadha, abboommii isaa eeguudha, inni sanna dhiisuudha, xuraa'ummaa dhiisuudha. Harka keenya
dhaamsa uummata magaalaa Naqqamteef naannoo isheetti argamtan hundumaaf akkasumas keessummaadhaan gara magaalaa keenyaa haala garaagaraadhaan dhuftanii kan jirtan yeroo ammaa kana waa'ee dhibee dhukkuba vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan hubee barbaachisaa ta'e akka waldaa keenya waldaa amantoota wangeela makaana Yesuusitti hubee kennuudhaaf yeroo kana iddoo kanatti argamnee jirra. Waa'ee dhukkuba kanaa kallattii garaagaraatiin akkuma dhageessan amalli isaa dhukkubni kun hamaa ta'uu isaa hojii kan hin qabne ta'uu isaa miidiyaa garaagaraarraa dhageessaniitu dhagaa'aa jirtu. Kallattii garaagaraadhaan ogeessonni atattamaan gara mana yaalaatti adeemnee ogeessa fayyaa akka mariisifnu akkasumas namoota naannoo keenyatti argaman humnaan dadhaboota kan ta'an harka qalleessota akkasumas daa'imman irratti hattifachuu sirni argansuu namaa miidhamuu hafuura baafachuuf hafuura gashachuun kan nama rakkisu ta'uusaa ogeessonni fayyaa lafa nuuf kaa'aniiru. Kanaaf hamma danda'ametti wantoota amma dubbatamaa jiran karaa keenya eegnee adeemuudhaan qilleensa ga'aan gidduu keenya jiraachuusaa mirkaneeffachuudhaan akka sochoonu gama keenyaan ergaa keenya dabarsina. Isa kana mul'isuudhaaf waldaan amantoota wangeelaa makaana Yesuus yeroo kana magaalaa kana keessa adeemuudhaan meetira 2 walirraa fagaachuudhaan of eeguun akka danda'amu dhaamsa keenya dabarsaa jirra jechuudha. Kanaaf warri nu argaa jirtan warri kana ilaalaa jirtan barumsa akka irraa fudhatan hojiitti akka hiiktan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Kan kana goonu ofii keenyaaf hawaasa keenyaaf biyya keenyaaf maatii keenyaaf jennee ta'uusaa beekuutu nurra jira. Kanaaf waan biratti ariifachuu dura fayyaa keenyaaf dursa haalaan isiniin jenna. Of eegnee Waaqayyoon nu eegi jechuu dandeenya. Ofii keenyaaf waan nurraa barbaadan hojjennee Waaqayyoon immoo nu gargaari jenna. Kanaaf akka namaatti kana goone isa humna keenyaa ol ta'ee jiruuf immoo Waaqayyootti dabarsinee kennina. Wanti namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Kanaaf akkuma dhageessan yeroo ammaa amantaan hundumtu yeroo kanatti yerootti fuula Waaqayyoo barbaaddachaa jiru waan ta'eef amantaan hundumtu dhimma yerootti Waaqayyoon kadhachaa jiru waan ta'eef yeroon kun hunduma keenyaaf yeroo qoosaa yeroo bashannanaa akka hin taane isinitti dubbachuu barbaanna, isin yaadachiisuu barbaanna. Yeroo kam caalaa yerootti fuula Waaqayyoo barbaaddannu, yeroo kam caalaa yerootti araara Waaqayyoo kadhannu, yerootti biyya keenya badiisa oolchinu, yerootti saba keenya du'a oolchinudha. Kanaaf geggeessitoonni waldaa makaana Yesuus akkasumas faarfattoonni hundumtuu bakkee kanatti ba'uudhaan meetira 2 walirraa fagaannee akkaataa sochoonu nurra jiru argisiisuudhaan akkasumas fuula Waaqayyoo barbaaddachuudhaan magaalaa keenyaaf Waaqayyoon yeroo itti kadhannudha. Kanaaf warri dhagaa jirtan warri dhaabachaa jirtan meetira 2 walirraa fagaachaa dhaabbatanii akka dhaggeeffatan wajjiniin Waaqayyoon akka kadhattan jaalala Waaqayyoon isin gaafata. Luboonni tajaajiltoonni meetira 2 walirraa fagaannee dhaabbanna. Hawaasni keenya uummanni karaa bukkee jijjiirru hundumtu akkasuma meetira 2 walirraa fagaannee dhaabbanneetu ergaa kana dhaggeeffanna. Dhaamsa kanas hojiitti hiikna. Adaraa keessan walii wajjin yeroo kanatti immoo walii wajjin yerootti Waaqayyoon kadhannu waan ta'eef yeroo kana namoonni naannoo kana jirtan hundumti keessan nu wajjiniin Waaqayyoon akka isin kadhattan jaalala Waaqayyoon isin kadhanna. Namoonni iddoo kana jirtan namooti baay'een nutti mul'ataa jirtu. Adaraa keessan dhimmi kun dhimma biyyaati waan ta'eef nu wajjiniin dhuftanii gara kanatti siqtanii Waaqayyoon akka isin kadhattan jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna. Inni kun isin gaafanna. Kanaaf namni hundumtuu yeroo kana fuula Waaqayyoo duratti jilbeenfata. Jilba keenyaan jilbeenfanneetu Waaqayyoon walii wajjiniin hin kadhanna. Dhimmi kun dhimma biyyaati. Dhimmi kun dhimma biyyaati waan ta'eef dhimmi kun dhimma nama dhuunfaa miti waan ta'eef dhimmi kun dhimma nama tokkoo miti waan ta'eef dhimmi kun dhimma qaama tokko miti waan ta'eef dhimmi kun mana nama hundumaa wanta galuu danda'u waan ta'eef biyyoonni gurguddatan wanta isaan jechaa jiran dhagaa jireenya akka hin kenniniif Waaqayyo dabarsee du'a kanatti biyya keenya akka hin kennineef ummata keenya du'atti akka hin kennineef akka qilleensa kana nurra dabarsuuf Waaqayyoon hin kadhanna. Biyya keenya akka hin kennineef Waaqayyo dabarsee du'a kanatti biyya keenya akka hin kennineef ummata keenya du'atti akka hin kennineef
akka qilleensa kana nurra dabarsuuf waaqayyoon hin kadhanna biyya keenya fooshuu hin dandeenye. Kana kan danda'u waaqayyo duwwaadha waan ta'eef kanarraan fooshuu kan danda'u biyya keenya daraaruu kan danda'u waaqayyoodha waan ta'eef nu gargaari jedhaa waaqayyoon kadhadhaa nurra dabarsi jedhaa biyya keenya irra dabarsi. Raasaa fuula waaqayyo dura turaatii gahee keessan ba'a waan isin biyya keessaniif gochuu dandeessan dhimma kana laallate ogeessonni fayyaallee iddoo kana jiraataniif waaqayyo akkasiniif kennuuf waaqayyoon kadhadhaa. Kanaaf lafti keenya yaa waaqayyo gooftaan rukutamte. Kanaaf sabi keenya yaa waaqayyo dheekkamsaan yaa waaqayyo gooftaan rukutame. Maaloo yaa waaqayyo, maaloo yaa waaqayyo, maaloo yaa waaqayyo araaraan gara keenyatti deebi'i. Dhiifamaan gara keenyatti deebi'i. Maaloo yaa waaqayyo dhiifamaan gara keenyatti deebi'i. Dhiifamaan gara saba keenyatti deebi'i. Qilleensa kana yaa waaqayyo nuuf qulqulleessi. Maaloo yaa waaqayyo nuuf dhiisi. Namni hundumtuu cubbuu hojjeteera. Lafinni waaqayyo sitti irrateera jedhamee caafame akkuma jiru. Dhugumaan cubbuu garaa garaa hojjenne yaa waaqayyo gooftaa si gaddisiifneerra. Yakka garaa garaa hojjennee si gaddisiifneerra. Irra daddarbaan keenya baay'ate yaa waaqayyo si gaddisiifneerra si yakkineerra. Amma yaa waaqayyo wanti humna keenyaa ol nutti ta'u nutti dhufeera. Amma yaa waaqayyo wanti dandeettii keenyaa ol ta'e yaa waaqayyo nutti dhufeera. Amma yaa waaqayyo wanti beekumsa keenyaa ol ta'e nutti dhufeera. Amma yaa waaqayyo gooftaa wanti nu hin beekne nutti dhufeera. Waan qoricha hin qabne yaa waaqayyo nutti dhufeera. Cubbuu keenya barreerra. Irra daddarbaa keenya barreerra. Yaa waaqayyo araara kee barbaannee fuula kee dura jirraa nutti araarami. Yaa waaqayyo nutti araarami. Gara keenyatti deebisi. Injiraamaan kun nurraa darbu. Waaqayyo saba keenya dura keenyatti dabarsitee hin laatin. Waaqayyo dhukkuba koronaa kanaan yaa waaqayyo magaalaa keenya keessaa namni nuyi tokko hin jiraatin. Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Dhukkuba kanaan namni nuyi tokko hin jiraatin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kanaan namni nuyi tokko hin jiraatin. Dhukkuba koronaatiin namni nuyi maqaa Yesuusiin hin jiraatin. Dhukkubi kun maqaa Yesuus Kiristoosiin magaalaa kanarraa kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin magaalaa kanarraa kan rukutame haa ta'u. Oromiyaarraa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Itoophiyaarraa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Magaalaa Finfinneerraa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Afriikaarraa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Addunyaa kanarraallee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Qilleensi kun nurra haa darbu. Qilleensi kun nurra haa darbu. Duuti kun nurra haa darbu. Waaqayyo kolfa namaa boo'ichatti jijjiiruudhaaf inni dhufe. Gammachuu namaa gaddatti geeddaruudhaaf inni dhufe.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan rukutame haa ta'u. Nagaa keenya saamuudhaaf inni bee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Seexanni yaa Waaqayyo gooftaa reenfa nu lakkoofsisuudhaaf bee maqaa Yesuusiin haa falfatu. Maqaa Yesuusiin haa falfatu. Maqaa Yesuusiin haa falfatu. Nama tokko maqaa Yesuusiin nu jalaan ajjeese. Magaalaa Naqamteerra koronaan maqaa gooftaa Yesuusiin nama tokko nu jalaan ajjeese. Biyyi keenya yaa Waaqayyo gooftaa harka keetiin kan eegamte nuuf haa taatu. Harka keetiin kan nuuf qabamte nuuf haa taatu. Sabni keenya harka keen kan nuuf eegame nuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin harka keen nuuf haa eegamu. Hallelujah. Biyyi keenya yaa Waaqayyo nuuf haa eegamu. Biyya keenya waan nuuf eegduuf si haa galatu. Saba keenya waan nuuf eegduuf si haa galatu. Waaqayyo saba keenya kanatti waan baraartuuf si haa galatu. Amma yeroo kana immoo walii wajjiniin qalbii keenya hin jijjiirranne. Namooti naannoo keenya dhaabattanii jirtanis nu wajjiniin qalbii keessan waa'ee maatii keessaniif, waa'ee biyya keessaniif, waa'ee mataa keessaniif qalbii akkasiin diddiirrattan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Akkas jennee wal jalaa qabnee qalbii keenya diddiirranna. Yaa Yesuus annan dhufa. Yaa Yesuus annan dhufa. Ol jennee sagalee keenya ol kaafnee walii wajjin. Yaa Yesuus annan dhufa. Na bira ga'i. Cubbuu koo naaf balleessi. Garaa kootiif yaada koo. Dhiiga keetiin qulleessi. Waan hin qabu hundumaa. Yaa fudhadhu amma yaa Waaqayyo wanti beekumsa keenya ol ta'e nutti dhufeera. Amma yaa Waaqayyo gooftaa wanti nu hin beekne nutti dhufeera. Waan qoricha hin qabne yaa Waaqayyo nutti dhufeera. Cubbuu keenya barreerra. Irra daddarbaa keenya barreerra. Yaa Waaqayyo araara kee bara keenyatti araarami. Saba keenyatti araarami. Yaa Waaqayyo xixiqqoota keenyatti araarami. Gurguddoota keenyatti araarami. Gaggeessitoota keenyatti araarami. Waaqayyo warra biyya gaggeessanitti araarami. Warra yaa Waaqayyo saba gaggeessanitti araarami. Waldaa kiristaanaatti araarami. Kanneen amantaa hundumaatti araarami. Waaqayyo qilleensa keenyatti araarami. Hojii harka keenyaatti araarami. Dubbii afaan keenyaattis araarami. Maaloo yaa Waaqayyo si gaddisiisnu irra nuuf dhiisi. Maqaadhuma kee kophaa amanadheen jiraadha. Ani si duukaan bu'a. Adaraa kee nan gatin. Si haa galatu. Fuula kee gara biyya keenyaatti waan deebiftuuf si haa galatu. Biyya keenya waan gargaartuuf si haa galatu. Waaqayyo waa'ee saba keenya guyyaa har'aa kanaaf galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'a nuuf kenni. Yakka kee Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsuu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisuu nagaa isaas guyyuma guyyaatti isiniif baayisu. Maqaa Waaqayyo Abbaat kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Gaafa gara mana keessanitti deebitan akka amantaa keessanitti sodaa guddaa